Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaallatamtoota chaanala King Baaleetu bakka mirti fayyaa keessan inni kooti. Har'a barumsa haaraa walitti deebinee jirra hanga dhuma sagantaa keessatti na waliin tura. Barumsa kiikarran tana akkaataa fooloo feesbuukaatti banatanii fi akkaataa sheerii feesbuukaatti banatan agarsiisa hanga dhuma sagantaa keessatti na waliin tura. Duraan dursee warri chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe share like godhuun jijjibeessa sinyiina warroonni hanga irraa subscribe share like gootan galatooma ulfaadha sin jechuu barbaada gabanumaan hin gara barumsaa sin dabarsaa na waliin tura. Egaa warroonni Facebook keessan follow hin qabnee fi share hin qabne akkaataa itti banatan isin agarsiisa. Duraan dursee Facebook seenna. Erga Facebook seennee booda bakka sarara tuttuqaa sadii kan irratti kilik goona. Ergasii booda akkanatti xiqqoo ol harkifnee bakka setting jettu kan irratti kilik goona. Ergasii booda setting bakka jettu kana filanna. Ergasii booda akkanatti ol harkifnee bakka fakkii namaa qabdu sana who can people kan jedhu kan irratti kilik goona jechuudha kan irratti. Isa kana irratti kilik goona. Ergasii booda amma akkanatti kan gubbaa kana filattan jechuudha. Kan gubbaa kana filattanii kan gubbaa kana irratti kilik goona. Ergasii booda fakkeenyaaf inni keessan isa gubbaa kana irra jira waan ta'eef gabbuuftan jechuudha. Amma kiyya follow irra jira waan ta'eef kiyya amma asirra kaadhee hin jiran. Kunoo keessan akkanatti achirra jira jechuudha. Asirra jira keessan akkanatti. Isin akkam gootanii asirraa fuutanii kan irra gabbuufattanii jechuudha. Amma follow nuuf tahee jira jechuudha akkanatti. Mee akkaataa inni follow nu ta'e moo hin taane isin agarsiisa na waliin tura. Akkaataa follow nu ta'e moo bakka itti follow nu ta'e moo hin taane bakka itti ilaalattanii illee isin agarsiisa. Asumaan profaayilii keenya keessa seennaa jechuudha. Profaayilii keenya keessa egaa akkana seennee booda tuttuqaa sadii kan irra kilik goona jechuudha. Ergasii booda bakka view jettu kan irra kilik goona jechuudha. Ergasii booda kunoo Facebook kiyya follow irra jira jechuudha. Follow naa ta'e jira. Namoonni hedduun aadii natti ergatu follow natti ergatanii jechuudha. Akkasitti Facebook keessan follow isiniif ta'a jechuudha. Amma immoo gara wantiidha isin dabarsa gara akkaataa share itti banatan. Amma akkaataa share itti banatan bakka waan tokko post godhuu deemtan kana irratti asirratti mee fakkeenya tokko isin agarsiisa. Suuras haa ta'u barreeffama tokkos haa ta'u asirratti waa tokko barreessine isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf mee bakka kana irratti asirratti maalin si barreessa assalaamu alaikum jennee barreessina. Fakkeenya isin godhe waan feetan post suurallee haa ta'u waan feetan godhatu dandeettan jechuudha. Ana fakkeenyaaf assalaamu warahmatullahi wabarakatuh jeetiin akkanatti post godhuuf hin deema jechuudha. Isin waan feetan godhatu dandeettanii anamma isin agarsiisumaaf jechuudha. Bakka kanarratti akkanatti eegootanii booda bakka tana laaluu qabdan kun bakka public jettu kana asirratti laaluu qabdan bakka tootana. Ana fakkeenya kiyya amma public irra jira keessan ammoo isarra jira. Fakkeenya keessan asirra jiraate isin eessarra kaa'atu qabdanii public bakka jedhu kanarra kaa'atu qabdanii jechuudha. Public bakka kanarra kaa'attanii eegasii achi booda dan jettanii. Eegasii booda akkanatti public nuuf ta'a jechuudha. Eegasii booda sharein nuuf banamaa jechuudha. Kanaafuu barumsi kiikarran tana akka asirra dhaabbata. Hanga barumsa biraatii wal deemnutti nagaan naa tura. Gaafii fi yaada qabdan komentii jalatti na barreessaa. Bye.